Wangeela Maatewos 3:11 kaasee amma 13tti nan dubbisa akkas jedha maqaa Yesuusiin. Yohaannis isitti fufee yaada garaa keessanii geeddarachuu keessaniif bishaaniin isin nan cuupha. Inni ana booddee dhufu garuu ana irraa jabaata. Anis kophee miilla isaatii illee baachuudhaaf nama ta'u miti. Inni hafuura qulqulluudhaaf ibiddaan isiniin cuupha. Namni oobdii isaa keessatti midhaan kan ittiin qulleessu afarsaa of harkaa qaba. Midhaan isaa qulleeffames gombisaa isaatti hin sassaaba. Habaqii isaa garuu ibiddaan hin aamneen hin guba jedhee jedha. Har'ammoo humna hafuura qulqulluu waan jedhu dubbadha. Wangeelli Maatewos 3:11 lallabaa tokkotu dubbii tokko dubbata Yohaannis. Lallabaa Yohaannistu dubbii tokko dubbata. Waa'ee isa dhufuuf jiru ni dhufuuf jiru eenyu akka ta'e gaafa dhufu maal baatee akka dhufu akkamitti akka inni dhufu dubbata. Yohaannis tajaajila Yesuus isa fakkeessu baay'ee tajaajileera. Wanta gana Yesuus dhufee raawwachuudhaaf jedhu karaa mijeessitu ture, haala mijeessitu turte, daandii baasaa ture. Haa ta'u malee garuu waan Yesuus ganaa dhufee godhuudhaaf jiru itti fufee godhuudhaaf jiru isaan Yesuus gidduutti garaagarummaan akkamii akka inni jiru lafa kaa'a. Tajaajilli Yohaannis gaafa deebitanii ilaaltan duubatti kakuu moofaadhaaf cufiinsadha, kakuu haaraaf immoo baniinsadha. Kakuu moofaa cufiinsa kan inni ta'eef maalidha gaafa jettanii tajaajila inni tajaajilu keessatti tajaajila abdiiti. Tajaajila abdii caalaa tajaajila raawwiiti. Wanta inni godhe kun wantoota maaliiti gaafa jettan bara sakan raagotaa caalaa sabara seerota kee caafamanii dhalaa bara Musee caalaa Yohaannis carraa ittiin tajaajila Yesuus Kiristoos wajjin tajaajila kennu argateera waan ta'eef dabalata kakuu haaraa keessattis dabalameera. Jireenya kakuu moofaa keessatti tajaajila kenneera. Waa'ee isaa baay'ee naasoo. Yohaannis wanta Yesuus gochuuf ture tokko gochuu jalqabeera. Wanta inni godhu maalidha gaafa jettan Yohaannis tajaajila isaa keessatti lallaba warri kaan lallabaniiru, raajonni lallabaniiru, ergamoonni lallabaniiru, warri darban baay'een farisoonni lallabaniiru warra torbee asinii kaasaa ture. Warri mana Israa'el gaggeessan eegduu mana sagadaa warri ta'an, gaggeessuu mana sagadaa warri ta'an, dura buutuu warra Yihuudaa warri ta'an, warreen barsiisota warri jedhaman waa'ee sagalee Waaqayyoo beeku barsaniiru. Inni kun garuu addumatti hafuura addaa humna addaatiin Yesuusin karaa mijeessuudhaaf waa tokko godheera. Wanta inni godhe iyyuu maalidha gaafa jettanii lallaba isaa caalaa misiraakonni bakkuu isaa caalaa hafuurri Waaqayyoo inni isarra jiru inni isaatiin karaa isaa hojjechuu barbaade akka amantoonni waan baratan waan dhaga'aniidhaaf gocha akka isaan dabalataniidhaaf hojii gochaatiin namummaa isaanii hafuura isaanii fayyisee birmadoomsu waa tokko kenneefira. Inni iyyuu maal kenneef gaafa jettan baratanii ka'anii dhaga'anii ka'anii dubbii Waaqayyootti dubbatee ka'ee barsiisee ka'ee booddee cuuphaa waan jedhu cuuphaa bifa addaatiin akka isaan cuuphaman cuuphaa keessaa iyyuu cuuphaa gadi fagoo akka isaan cuuphamaniidhaaf Yohaannis nama tajaajila guddaa jalqabeef nama karaa saaqedha. Yeroo baay'ee barsiisee ka'ee booddee dubbii dubbatee booddee yaada garaa keessanii geeddaradhaa cubbuu keessan irraa deebi'aa ilmaan Waaqayyoo ta'uudhaaf hammina keessan kaleessaa dhiisaatii kottaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee booddee erga yaada garaa keessanii geeddaratanii katan immoo sinan cuupha jedhee mallattoo cuuphaa tajaajila cuuphaa kennu fudhatee ka'eera. Namoonni baay'eenis gara isaa dhufuudhaan laga Yordaanositti obsiibsisaa turan. Cuuphaas ture cuupsiseeras baay'ee. Bara isaa keessatti garuu otoo tajaajiluuti akka isaan yaada isaanii isarra kan keenyeedhaaf fagoo dudduuba irra waa akka dhufaa jiru abdii wayii kennaaf. Abdii akkamii kennaaf gaafa jettanii maaliif Israa'el keessaa wanti gaariin ba'uuf akka jiru Israa'el keessaa firiin biyya lafaa dhalachuu akka jiru eegamaa jira waan ta'eedhaaf lallabni Yohaannis immoo lallaba warra kaanirraa baay'ee adda waan ta'eedhaaf bifa addaan bifa haaraatiin jalqabeera waan ta'eedhaaf namoonni baay'een inni waa'ee isaaf raajamaa ture inni Isaayyaas faa raajan inni Museen faa dubbatan inni seera keetti caafame inni macaafa raajotaa keetti matame isa kana ta'innaa jedhanii shakkii qabu waan ta'eedhaaf lakki inni jedhame ana miti namni duuba garuu narra kan caalu dhufaa jira jedhee ani har'a gaafa sin tajaajilu jedhee kana sin tajaajilu tajaajilli koo tajaajila yaada geeddarannaati yaada garaa geeddarannaati har'aaf yaada garaa geeddarattu malee isa dhumaan sin ga'u miti ni dhumaan sin ga'u garuu dhufaa jira namni duuba dhufaa jira jedhee namoota baay'eedhaaf amansiisee cuuphaa ture. Haa ta'u malee gaafa cuuphaa cuuphu waa tokko jedhee abdii kenneedhaaf fitan. Ani har'a gaafa isin cuuphu bishaaniin isin cuuphaa kan koo cuuphaan koo cuuphaa yaada garaa
Sababiinsa maaliin gaafa geetten cuuphaa isa ammaarra kan caalto cuuphaa tokko cuubamuuf jiru. Yesuus cuuphaan cuubu cuuphaa akka Yohaannis nama qabee duukaa buutuu godhatee waldaa kiristaanaa hundeessee akka keenya ammaa kana namoota waa'ee cuuphaa barsiisee laga geessee cuuphaa gaafa geettan lakkisa kana miti. Namni duuba dhufaa kan jiru tokko ani iyyuu jedha kophee miilla isaatii caammaa isaa yookaan kophee isaa nama baachuudhaan malee miti. Na dudduuba dhufaa kan jiru narra jabaadha narra guddaadha jedhee inni immoo abiddaaf hafuura qulqulluuti maal san godha isin coobaadhe. Abiddaaf hafuura qulqulluu gadduuf jedhu kun maalidha? Laga geesse cuuba jechuu miti. Dara lagaa geesse jechuu miti. Hafuura qulqulluutiin akkasi cuubuudhaaf jiru cuuphaa ija namaatti mul'atu. Kan Yohaannis cuuphaa ija namaatti mul'atudha. Kan Yesuus Kiristoos cuubu garuu cuuphaa ija namaatti mul'annedha. Cuuphaa Yesuus cuubamee waldaan kiristaanaa yoomuu qabdi. Cuuphaa isa mul'atu qofa miti. Cuuphaa isa mul'anne namni yoon cuubamne maaliin qabu gaafa jettan hafuura qulqulluu of keessaa qaba. Hafuura qulqulluu of keessa qabaachuudhaaf namni waan waldaa kiristaanaa gootu godhamus qaba. Isa waldaa kiristaanaa gootu keessatti meeqatu raawwata duukaa waan ta'eedhaaf. Waan ayyootu raawwata waan ta'eedhaaf. Kanaaf waa'ee humna hafuura qulqulluuti kan inni dubbachuu barbaade Yohaannis. Inni dudduuba dhufu hafuura qulqulluu abiddaan sun cuubadhe. Ani garuu bishaaniin sun cuubadhe. Kanaaf bishaaniin cuubamuun isaa kun sababa akkam ta'an inni kanarra guddaaf jabaatee dhufa akka jiru dabeessitu dubbata. Egaa abdiin ni kenneef abdii maalitti gaafa jettan inni sin amma argattan ga'aa miti. Tajaajila sin amma fudhattan ga'aa miti. Jabaan tokko dhufaa jira. Isa immoo kan sinii kennu eegale jedhee Iyyesuusidha. Iyyesuus immoo akkuma inni dubbate akkuma inni jedhe harka Yohaannisitti of cuubsuudhaaf dhufe Yesuusumtu. Yohaannis cuubaa jira. Baruma Yohaannis keessa Iyyesuus immoo of cuubsuudhaaf gara eenyu dhufe? Gara Yohaannis dhufe. Gaafa gara Yohaannis dhufe lakkoofsa 13 Maatiyos 3:13 dhaqa dubbisa. Gaafa Yesuus of cuubsisuudhaaf gara Yohaannis dhufu Yohaannis akkas jedhe. Akka akkamittiin gara koo dhuftee ani akkas cuubuudhaaf barbaadda jedhee anuu kanan barbaadaa jiru anuu kanan fedhaa jiru anuu kanan dheebochaa jiru serkatti cuubuu bifira waan ta'eedhaaf lafti kun hin ta'u jedhee dhowwee jedha. Yesuus immoo akkas jedhee lafti na dhowwee nan ittisi maal ta'uu qabadee ani karaa kee cuubamuun naaf malaa jedhe Yesuus. Yohaannis yeroo baay'eetti karakkata. Maaliif? Isarra jabaa akka ta'e dhugaa beera waan ta'eedhaaf. Isarra guddaa akka ta'e dhugaa beera waan ta'eedhaaf. Yesuus gaafa gara isa dhufee laga Yordaanos keessatti cuuphaa cuubamu akkuma namaatti fudhatama waan ta'eedhaaf. Ilma namaadhaaf karaa saamuudhaaf ilma namaadhaaf fakkeenya ta'uudhaaf gadi of deebisee kan cuubame harka Yohaannisitti cuubame. Gaafa inni dhufee cuuphaa cuubamu lakkoofsa 16-17 Maatiyos 3 maalidha? Hafuurri qulqulluu bifa guggeetti dhufe maal ta'e jira? Gateettii isaarra bu'ee jira. Hafuurri qulqulluu bifa maalitti? Bifa guggeetti dhufe gateettii isaarra bu'ee jira. Erga bu'ee booddee sagaleen immoo dudduubaan dhaga'ame jira. Sagaleen dhaga'u maal kan jedhu ture? Elaa inni kun ilma koo jaallatamaadha. Ani yaada koo karaa isaan raawwadhaa jedhe. Cuubamaa jira laga Yordaanos keessatti Yohaannis Yesuusin cuubee gaafa inni ol sabaasu otoo inni ol ba'aa jiruuti hafuurri qulqulluu gugee fakkaata dhufe maal jedha? Irra buufate. Sana booda sagaleen immoo dhaga'an. Eenyu bira? Waaqayyo bira. Sagaleen akka dhaga'ame inni kun ilma koo jaallatamaadha. Yaanni koo karaa isaa raawwatama. Karaa isaa galma gaadhe. Hafuurri qulqulluu bifa kanaan mul'atee hin beeku. Al takka bifa gugeetiinis bifa wangeelaa hafuurri qulqulluu qabatamatti mul'atee hin beeku. Har'a garuu Yesuus laga Yordaanos keessa gaafa galu hin mul'ateef. Maalii gaafa jettan Yesuus waan dubbatamaa ture waan dhokataatu mul'ate kan ta'eedhaaf. Yesuus bichaan immoo mul'anne abdiin karaa Yesuus afaan Waaqayyoo keessa kaara darbaa ture Yesuus achi mul'ateera. Ergaasii qaba ganama kan iddoo kanarratti. Inni itti eeggachaa jirtu ganamatti mul'ateera ganama kana. Hafuurri qulqulluu hin mul'anne ture. Yesuus hin mul'anne ture. Erga Yesuus Kiristoos mul'atee garuu maal ta'eera? Hafuurri qulqulluus mul'ate. Erga hafuurri qulqulluu durbee Maariyaam keessatti Yesuus Kiristoos akka mul'aa'ee dhalate erga godheeti maaltu ta'eera? Yesuus mul'ateera. Hafuurri qulqulluus duukaa mul'ateera. Haa mul'atu malee garuu ammayyuu hojii isaan eegan. Kanaaf waan an barbaade maa inni abdiin ni kennameef humna hafuura qulqulluudhaaf abiddaaf hafuura qulqulluudhaan cuubamu akka jiru amantee gaafa Yesuus dhufe tajaajila eegalu dudduuba konnifaa kan jiru abdii wayii qabdu jedhee. Abdii sin qabdaniyyuu akka har'aa kana miti. Akka ammaa kana miti.
booda Yesuus lafa onaatti iyyuu kadhachuudhaaf gaafa qajeele wanti gara lafa onaatti guyyaa 40 halkan 40 akka inni kadhatuuf kan isa gargaare maal ture jedha hafuura qulqulluu ture. Yesuus hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee gara lafa onaatti dhaqee jedha. Maal ta'uudhaaf kadhachuudhaaf akka inni halkan 40 guyyaa 40 kadhatu kan isa gooyse maal gaafa jettan hafuura qulqulluu. Waaqayyoodha waaqa hafuuraatis. Hafuurri qulqulluu inni ilmaan namaadhaaf qophaa'ee jiru abdachifamee jiru garuu daandii haa ta'uuf karaa haa ta'uuf gaafa Yesuus Yordaanos keessaa ba'ee nu dhugaa ba'ameedhaaf. Kadhachuudhaaf kan danda'e Yesuus namummaa foonii baatee ture. Namummaa foonii isaa kan sameessisu hundi waaqummaa isaarra jira. Dabalatee garuu hafuurri waaqayyomaa ta'eera. Akka dhugeetti dhufeera dhufameera. Amma hore namummaa foonii mo'achuu hin danda'a. Yesuus kadhannaa guyyaa 40 kan kadhate hafuura qulqulluu erga argateeti. Yeroo Yesuus immoo umurii waggaa 30 waan ta'eef. Waggaa 30 tura taatee akkasii godheen beeku. Gocha akkasii godheen beeku. Gocha amma godhu kun yeroo yaadametu ga'e waan ta'eef. Yeroo abbaan isaa yaadee muretu ga'e waan ta'eef. Humna hafuura qulqulluun gaafa argamu gaafa argatu sakalee sabda waaqna abu garasitti amma hojii ganamaa duratti mul'ata jechuu eegale Yesuus. Kadhannaa isaa booddee. Erga guyyoota kana tsoonee kadhatee booddee tajaajila ija namaa duratti dinqiin milikkita garaagaraa kan godhu jalqabe. Dinqiin milikkii ta'uu kan danda'u harka namaa irratti jireenya namaa irratti gaafa namni hafuura qulqulluu of keessaa qabaatudha. Inni na dudduuba dhufu abiddaaf hafuura qulqulluun sin cuubaadha. Namni abiddaaf hafuura qulqulluu yoo cuubame maal gochuu akka danda'u immoo Yesuus dhugaa ba'eera. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 gaafa laaltammaa'idha. 3 amma 6 keessumaa tokko hojii ergamootaa. Yesuus erga du'ee du'aa ka'e booddee guyyaa 40dhaaf karaa hin mamsinnee deddeebi'ee mul'iseera. Mul'isee booddee akkas jedhee ani amma nan deemaa jedhee akka deemu dubbachaa ture. Du'ee erga du'ee ka'e booddee abdii isa dhumaa tokko galeef ani amma nan deemaa jedhe. Gaafa hin deemu immoo hafuura isinii dubbatu hafuura isin gargaaru isa abbaan koo isin abdachiise haqee isinii ergaa jedhee. Hafuurichi immoo maal akka isaan kennuudhaaf jiru maal akka isaaniif godhu lakkoofsa gaaratti nu lafa ka'a. Gaafa hafuurichi isin dhufu jedhaan humna argattu hin jabaattu jedha. Jabina argattanii humna argattanii garuu Yihuudaa Samaariyaa guutummaa Yerusaalem hundumaa keessatti maal hin gootu dhugaa baatu kun taatu. Amma garuu dhugaa ba'uu hin dandeessan. Yoo humna argattan malee yoo hafuuri isin dhufe malee yoo ayyaani isin dhufe malee ba'uu hin dandeessan. Garuu waan siniin jedha amma humna argattan deessan bayina Yerusaalemiin bayina. Maaliif hin bayina? Qobaa isaaniitu waan ta'eef. Namummaa fooniin jiru waan ta'eef. Namummaa kaleessaan jiru waan ta'eef. Akkuma gaddaatti jiru waan ta'eef. Wanti isaan jijjiiru wanti nama addaa isaan godhu irra namne waan ta'eef. Lakkaa hafuurri qulqulluu yoo dhufe yoo deeman milkaa'uu danda'u. Yoo ba'an iddoo yaadan ga'uu danda'a. Amma hafuura qulqulluu fudhannatti malee ta'ina asiin bayina. Hafuuricha gaafa argattan garuu Yerusaalem guutummaa keessatti Yihuudaa keessatti Samaariyaa keessatti amma andaalafaatti maal taatu dhugaa baatu koo taatu. Gaafa hafuurichi isin maal godha jedhee inni iyyuu humna isinii kenna jedhe. Amma humna argatanitti hin bayina. Humnicha kana malee yoo humna kana fudhattan malee yoo humni kun isinii kenne malee hin bayina. Maaliif hin bayina? Namni yoo hafuura qulqulluu qabaanne dadhabaa. Yesuus guyyaa 40 isaan bukkee bulee booddee sana booddee maal ta'e? Kana dubbattee ka'ee booddee gara otuma isaan ilaalanii maal ta'e gara dhugaa ol fudhatanii gara samii keessa bade ilaalaa jiru. Abdii akkasii galee fi booddee waadaa akkasii galee fi booddee gaafa inni duraa sokku otuma isaan ilaalanii gara hurrii waaqaa keessa gad dhokatee gara. Otuma isaan ilaalanii garuu garaa fagaate. Abdii isaanii ture bartootaaf gargaaraa isaanii ture. Wanta ijaan mul'atu ture isaaniif. Amma inni ijaan mul'atu yoo adeeme iyyuu inni mul'anne garuu waan mul'anne mul'isuu qabu dhufaa jira. Namni dhaga'ee amina. Maal jedhee inni mul'atu yoo adeeme iyyuu inni mul'anne garuu waan mul'anne mul'isuudhaaf dhufaa jira. Sana booddee harkanii gisaa qotee booddee amma moodaa namoonni lama wayyaa adiifatanii maal ta'an jedha. Achii galee mul'ataniifidha. Hin dhufanii gara isaanii. Siyyaa namoota Galiilaa maaliif gara waaqaa ol ilaaltu? Inni akkuma siniin jedhe maal ta'eera? Sokkeera deemeera. Akkuma amma otoo sinii yaaltanii ol deemetti deebi'ee maaliif ta'a? Dhufuudhaaf jira gammadaa jedhe. Kanarraa kan ta'u waa biraan godhessaan ol galanii Yerusaalem keessatti mana qootanii taa'uu jalqaban. Guyyaa 10 ta'anii booddee
yaadachiise guyyaa waaqayyo mureef guyyaan kaa'ame guyyaa yaadameef gaafa ta'u otuu isaan mana cufaa keessa haga nama dhibbaa digdamaa ta'anii taa'aa jiraniifi balballi bantii waaqaan banameef. Balballi bantii waaqaa gaafa banamu jedha wanta akka ibiddaan dhufee maal ta'e jedha isaanirraan buufate jedha. Hojii ergamoota boqonnaa lamarratti hin dhufeef maaltu dhufe gaafa geettan isa waadaa galameef isa eeggachaa turan isa abdiin galameef itti dhufeef. Maalin ta'inaa jedhamee lafaan jedhaaf amma humna argattanitti hin ba'inaa jedhameera. Namni hiyyummaa keessa ba'uu kan danda'u, namni dhukkuba keessa ba'uu kan danda'u, namni rakkina keessa ba'uu kan danda'u, namni hamilee dhabuu keessa ba'uu kan danda'u yoo hafuurri qulqulluu dhufe malee humnaaf dandeettii jedhan ta'uu dandeessuuti. Amma irraatti ba'uu yaaddee kan dadhabde kophaa keeti har'a garuu inni tokko ija'ama ariifatee baatamee na jireenyeeti. Waa'ee hafuura qulqulluu hin beekamtu hambartoonnu abdiin ani isinii kennu abdii guddaa gaafatiin kennu Yesuus fannii guddaa gaggeessa turan. Keessumaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 bartoonni maadhaan yeroo inni nan deema jedhe maaliif deemta jedhanii lakka akkamitti nu dhiiftee deemtu an sin dhiisu jedhe Yesuus. Bartoonni yeroo baay'ee sodaan isaanii maal ta'e gaafa Yesuus nan deema jedhu akka waan qophaa ta'anitti yaadu. Yesuus yeroo akkas jedhe lakki yoo hin deema sinii wayya gaafa hin deema maal ta'a aqee mirga abbaatii iddoo sinii qaba. Ifee sinii qabee beeddoo ani immoo sinii dhiisu kan sin gargaaru kan sinii dubbatu hafuura koo sinii kenna. Deebi'ee immoo nan dhufa iddoon jiraadhu mana wajjin jiraattu. Kan si gargaaru garuu sii kenna jedhe Waaqayyo ganama kana. Harka si eebbisu. Hafuura si gargaaru Waaqayyo ganama kana sii faalaas. Wangeelli Yohaannis 14 falmii bartootaaf Yesuus argitu. Maaliif deemtaattiin jedhan immoo yoo hin deemne sinii wayi maaliif yoo hin deemne iddoo sinii qaba. Mirga abbaa naqatanii taa'in achi iddoo sinii qaba. Garuu immoo gaafa nachi taa'u sin immoo qofaan teessan. Kan sin gargaaru, kan sinii dubbatu, kan sin jajjabeessu maal jedha hafuurri kan sinii erga. Inni immoo gaafa dhufu maal godha isin gargaara. Nagararraa sinii dubbatu, nagararraa sinii yaada. Argolkaa sin eebbisa. Dukkanni sammuu keessa jiru amma waa tarsoo gaana kana Yesuus. Haa tarsa'u dhiiga Yesuus. Phexros maaliif Yesuus hin deemin jedhu beektu? Qurxummii dhiisanii dhufaniiru waan ta'eef abbaa dhiisaniiru haadha dhiisaniiru. Maal egaaf tokkoyyuu keessumaa Phexros yaa gooftaa nuti maal argachuuf jirra jedhe si wajjin deemnee si wajjin jiraannee maatii dhiinneerra dhala dhiinneerra maal argachuuf jirra nan akkas jedhe hin sodaatiin jedhe miti lafa irratti dachaan waan argattoo jireenya bara bara argachuudhaaf jirtudha. Maaliif Yesuus hin bartoonni hin deeminaa jedhu gaafa jettan sababiin isaa abdiin isaanii hundumtuu isa waan ta'eef. Qurxummii dhiisaniiru, maatii dhiisaniiru, haadha warraan isaanii golee dhiisaniiru. Wanta baay'ee gataniiru waan ta'eef. Eessa deemtaan ni garuu akkasii qophaa isiniin dhiisu jedhe akka ijoollee abbaan irra hin jirreetti hin dhiisu. Isa abbaa isinii tokko, isa isinii dubbatu, isa isin gargaaru, isa humna isinii ta'u isiniin argaadhe. Hojii argamu tokko jalatti waadaa galee bitu boqonnaa lamarratti murate dhangalaasi. Hin fudhata yoo ta'e ganama kan sirratti sin dhangalaanii Yesuus. Kan sarka mirgaa sirratti sin dhangalaa ganama kana. Nama si bukkee qabeetti hafuura si gargaaru jedhaani maal? Yoo amantadha jedhaani. Si kennama jedhaani. Si gargaara jedhaani. Namni gama darkaa fudhee ameen jedhaas. Baay'een keessan hafuura sin gargaaru beektan, hafuura sin dubbatu beektan. Baay'een keessan hulaagaa bartan, karaa bartan, daandii bartan, muuxannoo bartan, teeknika bartan malee waa'ee humna hafuura qulqulluutiin hojjechuu shaakala. Jala mureetanii dubbadha sodaa malee harki 85 ol yaada ofiisaa akeeka ofiisaatiin malee diizaayinii hafuura qulqulluudhaaf yaada hafuura qulqulluu gaggeeffamaa jiru. Waa'ee hafuura qulqulluu amma beekamu qaba. Yesuus garuu akkas jedhe ammuma argattanitti hin bayyinaa jedhe. Gaafa humnicha argattan garuu biyya miti mandara miti amma ndaala lafaatti deemuu dandeessu jedhe. Iddoo namni hin jirretti nama sinii ta'a waan ta'eef. Iddoo firri hin jirretti fira sinii ta'a waan ta'eef. Garuu waan sinii jira jalqaba wanti sin barbaachisu humnicha argadhaadha. Atam argiteen beektu waan ta'eef waa'ee isaa hin jiru meertoo kaasin eebbisa. Sitti mul'atee waa siifaa mul'isaanii galanii maala. Hafuurri qulqulluu maalidha? Hafuurri qulqulluu ta'u isa ofiisaa waaqayyo ta'e. Hafuurri qulqulluu ofiisaa iyyuu waaqayyo. Waaqayyo isa qaba. Waaqayyo isa waan hundumaa hojjete. Waaqayyo isa waan hundumaa uume. Waaqayyo isa waan hundumaa gochuudhaaf aaboo dandeettii qaba. Hafuurri qulqulluu. Hafuurri qulqulluun isi keessa jiru kun isa waaqayyo ta'e. Ati maalidha gaafa jettu waaqayyo isa si keessa jiru. Ati
dhaabata qulqullaa keetti maayidha Isaayyaas. Bantiiwwan waaqaa maal godhine? Teessoo kooti, laftoo, ejjennaa miila kooti, eessatti manaaf ijaartu jedhe. Eessa jechuudhaan iddoon buufata koo laphee keessan keessadha. Altata takkaa manni kee foonii ati horii kee ijaarratte duwwaa ta'uu danda'a. Manni kee ni hafuura ati garuu duwwaa miti. Si keessa kan jiru maalidha gaafa jedhe isa waan hundumaa uume isa waan hundumaa hojjechuu danda'e hafuurri qulqulluun si keessa jira. Tokko ameen agargate. Eenyu si keessa jira gaafa naan jettu si keessa kan jiru ergamaa dukkanaa miti. Si keessa kan jiru hafuura hamaa miti. Si keessa kan jiru yaada foonii dhiigaa miti. Ati dhugaatti ilma waaqayyoo fudhattee taanaan si keessa kan jiru hafuura qulqulluudha. Inni immoo waaqayyo isa waan hundumaa hojjechuudhaan eegalaadha. Waaqayyo isa qaba. Isa waan hundumaa gochuu danda'u. Isa waan hundumaa uume. Isa waan hundumaa irratti ababamutu si nama xinnaa kana keessa bu'ee jira. Otoo amma siitiin ija hafuuraan ilaalanii foon kee otoo hin taane hafuura kee keessa Yesuus mul'ata. Ilaalteen beektuu kaati. Ati yeroo baay'ee kan ilaaltu maal beekta bifa kee? Daawitii mana keessatti maal ilaalta? Bifa kee kana ilaalta. Rifeensa kee ilaalta, fuula kee ija kee ilaalta. Isa boca lafarraa kana ilaalta. Boci mul'anne boci waaqarraa garuu si keessa jira. Suma xinnoo kanatu waaqa guddaa kana baatee jira. Na amani amantes amanuu baattees gooftaa kan fudhattee ni filatu kan amante si keessa kan jiru inni bantuu waaqarra bira gattee hidha. Inni immoo akkasii gadi ani si keessa jira si gara gara mataa. Ne baay'ee jira kan jedhu ameen haadha maala. Na keessa gadaayyaa. Afurri qulqulluu jira ila. Inni immoo waaqayyo na gadaayyaa. Ati nama meeshaa jabaa baattee dhukaasa wallaaltedha. Ati nama matireesii guddaa baattee diinni salphaan tokko si mo'atedha. Diinni harka duwwaa si mo'atedha. Seexanni aaboon qabarkaa fudhatameera. Aaboon saara kan jedhu. Siin garuu hafuura qulqulluu biraa Efesoon boqonnaa lakkoofsa 10 sii kennameera. Harki kee baatee jira, sammuun kee baatee jira, miilli kee baatee jira, mudhiin kee hidhatamee jira. Dhandhi kee immoo hafuura qulqulluu qaceelummaa fi maal ta'e gara golgamee jira. Ati harka duwwaa miti. Lammaffaa hafuurri qulqulluun maalidha? Abdii amantootaati. Isa kakuu haaraa keetti waadaa galanidha. Abdii keenya hafuura qulqulluu. Nuti immoo warra abdatanii hafan bichaa miti, nuti warra abdii raawwatameefi. Waa'een kee ganaa raawwatama miti. Waa'ee keedhaaf waadaa galamaa kan ture, waa'ee keedhaaf Museen fa'aa kan dubbatan, isa namoonni baay'ee raagan Isaayyaas fa'aa, Ermiyaas fa'aa dubbatan, Hisqeel fa'aa dubbatan, Yoo'eel fa'aa dubbatan, ati nama kakuu nyaata. Beela akkan jiru garaan kee waan lafarraati malee, otoo waan waaqarraa yaada ta'e ati nama qufa baatettudha. Ati nama deeffachaa deemtudha. Sagalee Waaqayyoo keessaa Yoo'eel 2:8 bara booddeetti jedha ani hafuura koo foon uffataan namarratti maal godha na dhangalaasa. Maalirratti foon uffataan namarratti hafuura koo na dhangalaasa. Dargaggoonni keessan raajiin dubbatu. Manguddoonni keessanoo abjuu hin abjootu. Ani bara booddeetti maal hafuura koo na dhangalaasa. Eewu dhangalaasa nuuf dhangalaasa. Erga waadaa galee booddee yoom ta'e gaafa geettan taasisa dubbadhee Yesuus inni waadaa gale isa Yoo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irratti waa galetu dhufee raawwatame. Akka abiddaatti dhufee maal ta'e jedha hojii argamata boqonnaa 2 gadi tokko tokko sana irra taa'ee jira. Akka abiddaatti sammuu namaa harka namaa irra taa'e. Hafuurri qulqulluu guyyaa Pheenxeqoonxee ayyaana Waaqayyoo irratti gaafa raawwatame namoonni achi jiran sun gaafa barsiisatti ergamoota hafuura qulqulluu dhangalee afaan garaa dubbachiise. Jaran aayee wanta amma ta'e kana waan amma raawwatame kana maaliif sin ajaa'ibaa jedhe. Wanta amma ta'e kun wanta amma raawwatame kun isa Waaqayyo karaa Yoo'eel raajii isaa dubbatedha. Isa waggoota 60 dura raajii dubbatamedha. Har'a garuu maal ta'eera raawwatameera waan ta'eef. Wanta amma ta'e kun machiidhaan miti. Wanta amma ta'e kun foonii dhiigaan ta'e miti. Wanta amma ta'e kun isa kaleessa abdachuun raawwatamee jira. Dhaga'i. Ati abdachaa namni abdiin kee raawwatameera. Harka mirgaa kaasaa abdiin koo raawwatameera fudhayyaa. Ani nama abdii qabudha ilaayyaa. Abdii of keessaa qaba ilaayyaa. Namni gammadee ameen ayatiyya. Tokko tokko sanirra maal ta'e jedha akka ibiddaatti dhufee bu'ee jira. Garuu dudduubatti waadaa galameera. Bara booddee jechuun bara sagana. Sa Yesuus dhaloota isaa booddee. Namoonni baratti koo dhangalaasa. Hafuura koo dhangalaasa. Saaba maal ta'u? Raajiin dubbatu. Manguddoonni keessaloo abjuun abjootu. Namni bara kana keessa abjuu gaarii abjoochuu kan danda'u yoo hafuura qulqulluu qabaate. Warri bakka awwaalaa bultan, warri waan foonii dhiigaa wajjin bultan isin keessa hafuurri qulqulluu badeera rafeera jechuudha. Barri kun bara kam gaafa jettan bara amanaan hafuura qulqulluu
raajii dubbatu bara abjuu qulqulluu abjootudha. Baay'een namaa garuu bara kana keessa abjuu hafuura abjoochaa jiru. Abjuu foonii abjoochaa jira. Abjuun immoo iddoo sadii madda. Tokko hafuura qulqulluu bira, lama hafuura hamaa bira, sadi foonii dhiiga biraa madda. Baay'ina yaadate xaaffanni baay'inni yaada maal fide jedha abjuu fida. Baay'een keessan kan abjootte baay'ina yaadaati malee hafuura qulqulluutiin miti. Namni hafuura qulqulluutiin guutame garuu haalli isaa dukkanaa yoo ta'e ifa laalaa kan rafeetu. Akkuma inni ganama halkan ifa laalaa bule immoo barii lafaa gaafa ta'u ifatu barii arga. Jireenyi guyyaadhaa namoota baay'ee dukkana yoo ta'e ijatti hafuuraa keetti garuu waaqayyo si agarsiisa. Waa'ee baraa ilaaltaati. Raajiin dubbatu jechuun xaaffanni qulqullaa'aa ani jedha wantan fiduu barbaade wantan gochuu barbaade eenyu kunis godha. Raagota kunis godha. Ani waan gochuu barbaade Abiraam nan oskaadhe jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Raagota kunis godha. Nan dubbadha waan barbaade. Nan himaadha. Badisi biyyatti dhufu yoo ati dhuguma hafuura qulqulluu of keessaa qabaatte otoo sitti ni miini fidu waaqayyo. Baay'ee keessaniif taatee nama biyya kana ta'aa jiru haaraadha. Warra ija hafuura qalbii hafuura qabdanii bira keessa dubbate waaqayyo. Garuu namni hafuura qulqulluu qabu raajii dhaga'uu yoo baate mul'atan arga. Mul'ata yoo dhaga'uu baate abjuun abjoota. Abjuu sagam guyyaa dhaga'uu yoo baatte halkan gaafa foon kee rafa hafuurri kee garuu rafu ilaalaa bula. Namoonni tokko abjuu kiristaanaa ilaalaa bulani. Abjuu hamaa abjoochaa bulu. Ilaalan abjuu kiristaanaa. Abjuu nama waaqayyo mana abjoottan. Namoonni baay'een immoo maatii du'e fira isaanii dhaqa. Warra hafuurri qulqulluu isaan keessa garuu gaafa garrafan isa waaqarraa garrafu. Toon jaallatiin viidiyoo waaqaatti mul'ata. Harkni goota eenyu bormaala tokko qophaa'ee jiru. Eebba kakkanna tokko qophaa'ee jiru ilaaluuni. Laala basunda kabbara disilee bisanaa qabe. Hamaa ta'u gaarii guyyaa bori. Hafuurri keedhaa qabee fageessaa ilaalanii garaayyaa. Hafuurri sii kenname dhaa qabee ilaalanii garaayyaa. Abdii keenya hafuura qulqulluu nutti agarsiisa borii waa'ee eegalee raftee maal argita? Du'a argita, boolla du'a argita, kisaara argita, isaarrattuu maal argita? Otoo keessa buutu argita moo utaaltee fa'aa argita? Yoo hamaa sitti agarsiise yoo ija kee banee hafuura qulqulluu hamicharraa ooluu si agarsiisa. Tokko garuu bineensa ari'aa bulaa, oo'aatutti marmaa, jawweetu ari'aa bulaa, waraabessa ari'aa bulaa. Warri manni isaanii diigame jireenya isaanii diigamaadha isin jedhe. Amma humna argatanitti Yerusaalemiin ba'ina kan jedhe isaan keessumaa hojii isaanii tajaajiladha. Kan kee mo'adha mana kee kaasuuf, jireenya kee kaasuuf, carraa kee kaasuuf. Hojii harkaa kee kana guddistee kaasuudhaaf qophaa kee dandeessu garuu hafuuraan hin danda'amu. Kan afaan qabu adeeraa gadi harka mirga kaasa afurichi na kaasa gadaayya afurichi na kaasa. Dukana afurichi na kaasa gadaayya. Akkasiin baratanii baatanii barbaadu garuu akkasiin fudhatanii baatanii barbaada gana. Sirraa hafuurri kun. Ne sagalee gabaatti nameen jedha. Sadaffaa hafuurri qulqulluun maal? Hafuurri qulqulluun isa fedha qabu, fedha qaba, fedha dubbatu qaba, fedha yaadu qaba, waan akeeku qaba, waan barbaadu qaba. Hafuurri si keessa hafuura akkasumaan miti. Hafuurri qulqulluun fedha qaba. Akkuma foon kee fedha qaba, hafuurri kee fedha qaba. Fedha akkamii qaba? Fedha yaada abbaa isaa raawwachuu qaba. Fedha waan gaarii raawwachuu qaba. Fedha waan gaarii dheebachuu qaba. Xaaffanni qulqullaa'aan maalidha? Warri karaa hafuura hiyyeessaa maal ta'anidha? Berbeda maal ta'anidha? Karaa maalii? Karaa hafuura warri maal ta'an? Hiyyeeyyii warri ta'an haa gammadan. Maal jechuudha karaa hafuuraa jechuun? Hiyyeessa ta'uun baay'een keenya amma karaa foonii hiyyeessadha. Konkolaataa gaariin hin jiru, manni gaariin hin jiru, biyyi gaariin hin jiru, firri gaariin hin jiru. Warri karaa hafuuraa hiyyeessaa maal ta'an? Haa gammadan. Maal jechuudha? Warri yeroo hundumaa waa'ee hafuuraa yaadan. Warri yeroo hundumaa waa'ee hafuuraa dheebotan. Otoo isa waan irraa yaaddu inni lafarraa marga kee gala. Si deebisa kana kana. Beelli hafuuraa irraa qabe si keessaa fi himamee galaayyaa. Warri karaa hafuura hiyyeessi maal gaafa gattan kan hin guuttanne jechuudha. Kan hin guuttanne kan irraa afaan qaban naga'eera warra hin jedhe. Naga'eera hin jenne jechuun maal tura karaa hafuuraa. Fakkeenyaaf lallabdee faarfattee sitti raajamee sii kadhatamee waaqeffattee ammayyuu nan gahu. Maaliif ani hin finne bara koo barri koo baran lafa kanarraa raawwadhe hamma mirga abbaa ga'utti anaan ammayyuu hafuurri qulqulluu na barbaachisa. Anaan ammayyuu kadhannaa na barbaachisa. Anaan ammayyuu waaqeffannaa na barbaachisa. Anaan ammayyuu imimmaan abbaa koo na waammadha. Sababiin isaa biyya ormaa jira waan ta'eedhaaf. Ani hin guuttanne ammayyuu namni jedhu irraa qabee ulfina aadaa argayyeemeera. Amanaa baay'ee gaafa argitan garuu har'a quufeera waan jiru wayii fakkaata. Roome 8:5 jedha.
namni fedha foonii yoo jiraate maaliin ta'a inni du'uu isaati jedha akka fedha fooniitti yoo jiraata maal ta'uu keessa jedha du'uu keessan akka fedha hafuuraatti yoo jiraattan garumaa sinii qabamee jedha jireenya haaraa sinii qabamee jedha namni yoo fedha fooniin jiraate du'uu isaati fedha hafuuraan gaafa jiraattan garumaa hin ta'u jedha hin jiraatu namni fedha hafuuraaf keessaa qabni fedhi hafuura isaa du'ee kan jiru appitaayitiin hafuura isaa du'ee kan jiru hafuurri qulqulluu keessatti dadhabedha jechuudha. Efesoon 5:4 ati yaa isa raftee dammaqi walalumaan keessaa kai Kiristoos siin ibsaidha. Ameen. Hafuurri namaa hin du'a jechuudha. Baay'een keessan hafuurri keessan du'eera. Faarfannaa lallabaan raajummaan kadhannaadhaan waaqayyotti dhiyaachuudhaan sin keessaa godaaneera. Kun immoo maal gaafa jettan waa'ee hafuuraa barbaacha dhabuu keessanidha. Amanaa yeroo nama beelota jiraata beela'u hamuummachuu yooman kadhadha yooman dubbisa caafate jechuu qabdu. Humna hafuura qulqulluu maal argate tokko humna hafuura qulqulluu hafuura qulqulluu humni isaa maalidha? Humni isaa humna uumuuf keessaa qaba. Uumaadha uumaadhas. Humna uumuu qaba uumaadhas. Uumama biyya lafaa kanarratti hafuurri qulqulluu waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa wajjinii tokko ture achi keessa. Uumaadha. Hafuurri qulqulluu uumaadha. Kaleessa inni uumaa ture har'as uumuu hin danda'a. Maal uumuu danda'a? Samana kee keessa hin jirre. Kaleessa maal uume? Wanta ittiin jiraattuuf ati nama jirtuyyuu kan si uume sin hafuura qulqulluu. Gahee uumuu keessaa qaba hafuura qulqulluu. Uumuu hin danda'a. Dhagaa. Isa haati siin uume, isa abbaan siin uume, isa mootiin biyyaan uumne hafuurri qulqulluu garuu uumuu hin danda'a. Namni baay'een nama biraa waa argachuu danda'a. Wanta nama biraa hin arganne garuu baay'ee jira. Nama biraa kan hin arganne biraa argachuu kan dandeessu hafuura qulqulluuti. Waan ammati dhabdee bu'aa jirtu fiduu kan danda'u hafuura qulqulluudha. Akkamitti gaafati waa'ee isaa yaadu waa'ee isaa dheebotu hafuurri qulqulluu maal fida gaafa jettan fageenya dhiyeenya irraa waamee eebbateedha. Faarsa 430. Yeroo hafuura keetti ergitu isaa maaliin ta'u hin uumamu. Eenyutu uumama? Warri du'aniiru jedhaman iyyuu. Jireenyi du'e carraan du'e abdiin du'e yeroo hafuura keetti ergitu isaan maaliin ta'u deebi'anii hin uumamu jedha. Yeroo hafuura keetti ergitu immoo yeroo maal gootu yeroo maal gootudha? Yeroo hafuura keetti ergitu immoo nama isaati yeroo hafuura sanaa ergudha sun immoo. Ishi isaanin uumamu. Isaanin uumamu. Ati immoo irra lafaa hin haaressi. Ameen. Wanta amma si gadhaadu wanta amma si ta'uu dide hafuura waaqayyoon garuu hin ta'a. Ameen. Nama barbaada jiru argaan jirudha. Nama barbaadatan jiru beekan harka isaa loggoo dulaa kaasu. Naa deebi'an naa uuma ngeetu yoo jiraatte gara kana waameera. Ameen. Kaasa akka timir galfate bara buusaa dhaabee inni uuma mana kee agalareeffate. Mana kee agalareeffate. Kan gammadee si nama ameen agar. Sinama ameen agar. Wow. Mee hafuurri qulqulluun uumaadha jedhaya. Waan abdii baay'ee qabdu ati. Waan sitti qate baay'ee qabdu ati. Barattoota sammuu keessan dadhabaa sin galata edira. Daldaltoota eebbi keessan iddoo si gaddeen ga'uu dideera. Hoggantoota mootummaa akka yaadan ta'uu dideera. Yaa warra harkii miilli keessa hidhamee taa'aa jirtanii waan sinii kun abdanii hafuurri sinii ta'a. Ameen. Nama tokko barbaada hafuurri sinii kaga nama kana. Ameen. Hafuurri tatu erga gadi har'a siifaa ergamu waaqarraa. Harka badisi siifaa ergamu dhiiga Yesuusee. Dargaggeessi ani humnaan qabu humni koo hafuura qulqulluu nageetu qophaa'e masiin kadhadha. Namni ani qaaba fakkaatu.